Seensisumaa dadhabdee maasitti ulfaate. Maa ta'uun doktaa? Maa kolfataare nagaan siif haa ta'u ka. Battoo kiristaana turte har'a malee. Kiristaanan ture dhufu. Amma nagaa hadhume oduu dhiisiti. Amma Nagaa keeti? isa todeessaa oolteen itti kennaa deebisi. Fakkaatu? Maati garuuni maalidha? Fakkaatu Hiitee akkama? deebitee maaf mataa kee keessa ibeessi rukute garuuti kan hin jedhu. Arraba namaan fakkaatu laaltee akkam? Bayi warringii kenna kun bilbila kee gubbaa irratti ittuu tiktookitti irratti guba. Tiktookitti irratti guba. Dhugaa hidhimee? Maal dhugaadhumaa kan dhufe bara. Amma yerootti mucoo sanii naasa'aa jirtu asuma godanuman jirtu. Si kiyya bilbila kiyya kennanii nama na ajjeesisuudhaaf yeroo meeqa? Ani bakkeen bulee ofirratti baree yeroo meeqa mana dhufanii na dhabanii dabaru. Yeroon kiristaan yeroon tajaajilu jechuudha. Wal dhugaa rabbi nama icciitii kana beeku meeqatu jira yeroo finfinnee gasaa. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaan siin jedha. Kaniin godhu dhabeen ji'a tokkoof gara ji'a tokkoof dhaqeen hawaasaatti baqadhee hawaasaa jiraachaa ture. Dhugaa siin jedha. Hawaasaa ji'a tokkoof. Utuun kiristaana keessa jiru. Sittanima. Na ajjeesuudhaaf waan beeka waan sanatti hin goone. Sini galee kan addumaa dhiisee nagaatiin dhufaa jiraachaa jiraata. Si galee kanaafuu walumaa galatti maal jechuu barbaadini? Ijoolleen keenya olii gadi hin fiigina, olii gadi hin arreedina. Ijoolleen keenya dhaabbadha. Gara jara sanaa immoo dhaqina. Garee waajiidhaan ijaaramtee miidiyaa kanarra oliif gadi kaattu sanarraa dhaabadha. Bakka dhaabadha. Gareen sun garee sobduudha. Garee sobduu. Ijoolleen jala yaatullee hundi ishee akkuma isaati walqixa. Sitanima. Garee sanarraa of eega. Garee sanarraa of qusadha. Waasan jedha. Garee sanarraa of qaba. Garee warra sobduudha. Si galee hafuura seexanaatiin guutamtee raajii ofiin jetti miidiyaa kanarra fiddee. Si galee dhugaan saniin jedha. Hafuura hamaatiin guutamtee raajii ofiin jetti miidiyaarra reeddi. Dhugaa rabbi. Sini galee jarri kun isayyuu awwaleeyyuu xiqqoo geemadha. Awwalee musammaa inni miidhameera bara achitti xiqqoo sophee dhufkatiiti malee waan godhu dhabeeti malee itti cichanii isayyuu ijoolleen mana madaameetu lafii waan qabdu hirtiitu giddiisa jiraachisaa jirti malee waan nyaatu dhabee rakkina meeqa keessa jiraatu inni mataan isaa. Giddii geema kanatti xaxabachiisanii asiin itti cortee ijoolleen mana madaamee kun waanuma qabdu itti cortee giiftiitti bittee birraamumatti itti cheenji gootee ergitee gidda akkatti jiraachaa itti ciisaa humna dhabdee qabala. Rakkina meeqa keessa jira. Waan godhu dhabeeti malee. Duukuma rakkataniiti malee jarri baay'ee isheen rakkinaaf hamaa keessa jirti. Dhugaa sanitti hin deebiti dhumarra na taasisa isheen deebi'een. Nama gashuun barbaanne ba'aan jira kanaaf. Nama isheen deebitee dhufe. Isin galee malee jarri isin galee kanaaf maal jechuu barbaadeen irraa of eeggadha. Diinaa ol maal beeka diinaa ol ikkoo barii birrii kuma shantama birrii kuma kudhan kuma shan kuma sadii itti laatte maqaa balleessatti maqaa balleessa abbuma arginu. Inni tokkuma isaa. Ni beellachiitii jira. Kanaafi maal ijoollee waajjii indaalle ijoollee waajjii jala wattu hundi ishee arrabuu marti bara amantii mana marrabsaa hojii bara waan biraa beekti. Fayyoon dubbisne barsuma nachirra taa'ee ala bahu ijoolleen irraa fuutee ala baati. Seera Dubaay hin barreetan moona. Dubaay keessa taa'anii hawwiin fa'a nabii keenya arrabsaa jiru bara. Funyaan qabsiisuu dandeenya isaanii barbaadee jennaan. Foon haadha fa'a.
Naasoftaa sayyuu ragaa meeqatu jira? Sayyuu naasoftaa? Dhimma keessadha dhaggeeffadha. Walumaa gala maal jechuu barbaadeen of eegaa jaritti irraa of eegaa dhugaan isiniin jedha miti sasheen afaaniin isinitti mi'eessitee si waamtu miilla keessan fuutan achi hin deemina. Dhiisi suma beekna waan baay'ate seetta. Ati yemma dhatte akkam akka miidhamtu beekna. Kanaafi of eeggadhaa jararra. Sini galee kanaafi of eeggadhaa. Mee tapta godhaa bilbiga sana akka keessanii. Waan biraa nan dubbachiisina waan biraa dubbachuma. Komentiin taane barreessite nan dubbachiisee dhugaa rabbi. Nan dubbadha. Eeneen naaggaraan እውነት የማይሆን ኮሜንት እንዳጻፍ narratti hin barreessina. Dubbattanii nan dubbachiisina. An sodaa nama tokko akkan hin qabne beektu. Dhugaa rabbi. Sodaa nama tokko hin qabu. Okkee sirraa kaasaa. Siiftiin ga'u namitti kadhattu sana. Akkan arrabsuuf na galchee bara. Itti fufu. Yesuus ni fata. Amoo. Akkamii? Nagaa. Jirtaa dogo fayyaa keetee? Jira dhugaa akkamati? Ati kan dura laale koomentii gaarii si barreessaa yeroo ture hin dubbisne amma dhukkee sirraa kaasaa na galchee na akkasii arrabsuuf na galchite miti fayyaboo. Amma waan jechaa ture hundi sobadha. Arrabni keenya nama arrabsuu hin beeku abboo nama eebbisuu malee. Ani akkaati na galchituuf miira keessa galtee. Si maaltu ta'ee? Maal oltammoo? Amoo? Barana jireenya sumaa taate bar. Yoo barbaadde achi garagalteeti girgirri yoomtaa yoo barbaadde as garagaltee girgirri yoomtaa jiraatti bakka jireenyi barana sumaaf taateen jedhee yoo garagaltee achi garas dhattee girgirri yoomtaa yoo barbaadde garana dhuftee girgirri yoomtaa garuu gidduutti amma seexanni akkasii fuutee sukkine. Dhaggeeffadhu. Ani amma waan hamaa dubbadheera waan hamaa tokko dubbadheera an dubbanne maaliifi dhugaa jirtu qofaan dubbadhe. Mucaa kaleessa muuzaamii tuluu deebi'e si galee gaafa inni gara kiristaanaa dhaqu ijoollee kiristaanaatti naannotee shamarri viidiyoo banatti mana isaatti harma ishee kana du'a gochaa bulte. Bah mucaan kun boor deebi'an jedhee. Eenyudha inni amoo? Nuu deebi'a mucaan gaafa nuu deebi'u maashaallah tabaarakallaa hin gammanne. Shamarran kan guutuu harma dhufaa bulte lafatti haftee. Shamara kamtu yoo harmatti urgufaa moo? Maali eegaa mucaan nama kuma lama ta'anii mana isaatti ol ga'anii gaafa shamaraa kun godhan masaani. Ani baay'ee barsi. Ishee yeroo darbe bishaan qorraatii yeroo meeqa inni qadde na gubeette mucaa dhiiraa bula bulte jiituu amboo moo isheen faa jiituu amboo kan jisaa ishee faas qaba mana isaa. Mee amoo waan tokko si gaafadhu ani suutuma jedhee. Amma mee ati gara amantaa islaamaa dhaqxeedhaaf islaamotaaf wanta islaamonni sirraa argatan tokko jira?
Gara amantaa musliimaa dhaqxeedhaa fi musliimonni wanta sirraa argatan qabu. Maal narraa argatu? Anatu argata jireenya mana. Okay, thank you. Namni tokko gara kiristaanaa dhufeedha. Kiristaanotaaf wanti inni dabalu jira? Namni tokko gara kiristaanaa dhaqee fi kiristaanotaaf wanti dabalu wayii jira hin jedhe. Wanti inni dabalu hin jiru garuu ofiisaatti immoo miidhama. Tokko maaliif iddoon sun amantii dhugaan hin jiru. Gaaffii koo qofa naa deebisi qaamoo koo. Amma fakkeenyaaf ati gara islaamaa dhaqxeedhaa fi wanti nutti irratu hin jiru. Garuu lubbuun sun dhaqee jireenya dhabuusaa nutti irrate. Maaliif lubbuun sun jireenya waan dhabeef hin gaddina. Nutti dhaga'ama. Ati jireenya qoy waan jire amma waan biraa keessa nan galchin qoy amoolaa. Ani kanan siin jedhe fakkeenyaaf ati gara amantaa islaamaa dhaqxeedhaa fi islaamotaaf wanti dabalu yookiin immoo wanti qannasu jira jennaan lakkii wanti dabaluu fi wanti irraa qannasuuf hin jiru jettee sookee. Akkasuma immoo kiristaanota irraa illee namni tokko islaama keessaa gara kiristaanaa gaafa dhufu kiristaanotaaf wanti dabalu yookiin immoo wanti irraa hir'isu hin jiru. Sigalee namni kamiyyuu daa'ima miti fakkeenyaaf daa'imni kan of hin beekne amantii ishii marattee kan hin dandeenye daa'ima waggaa. Masiin dhaggeeffadhu inni irra taaf hin dabalaa fotuu hin taane ani maal jedhee viidiyoo dalagaa jetti dhuftee na arrabsite ijoolleen kiristaanaa maal jedhee viidiyoo dalagee obboleessa koo baga deebite. Jireenya dhiistee deemtee turte jarrati bira dhaqxe kun immoo jara boofa garaa isheetti guuttattee jirtudha afaanis itti mi'eessiti malee hin sobdi jarri sobduudhaan jedhe sirriidha sobeeraare. Isammaa amoo dhaggeeffadhu ila gaarummaa kiristaanotaa jechuudha nama miti seexannuu hin beeka isa ati har'a waan barbaadde kiristaanonni boofaa bineensaa nama nyaatu nama qaluu maal jetteeniif miti dhaggeeffadhu. Maal irratti gaarummaan isaanii yooti kufte bakkuma sanatti situ naannessanii. Narraa fi xiqqaamu wal dhaggeeffannaani. Ishi gaarummaa isaanii natti himi. Handi shooma tokko alaa waraama. Ila kanan siin jedhe fakkeenyaaf ani gaarii waaqayyo tokkichaadha. Namni tokko